Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Free Show 24. Akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtan isin haa ga'u jecha. Bareedaa ta'uu baatus bareedaa dheetan isiniif qabadhee dhufe akkam jirtu dursa nagaa keessanii fayyaadha jajjabaatu. Kan nuti jennu video haasawutiin dura namootni haaraa chaanaalii kanaaf chaanaal Free Show 24 kanaaf haaraa taatan subscribe siyyeettu kana tuqaati maatii chaanaala kanarraa akkasumas immoo namoonni amma kana ilaalatan jechuudha like siyyeettu kana tuqaa namoonni yaada qabdan commentii jalatti bakka yaadaatti kennachuu dandeessu share godhaatii YouTube kana guddisaan jedha kuma sadii geera garuu si dhufaan jira kuma 10 jedheetan iyyaadha beektan maaliif hingaama wanti hingaamne jiru obsa qabaachuudha waan hundarraa wanta hojjetan keessatti yoo obsine bakka yaadan hingaanu wanta hojjetan keessatti immoo ammas cimanii yoo hin hojjenne bakka yaadan hingaanu namoonni amma addunyaa kanarraa jechuudha channel YouTube channel injera miliyoona 2 miliyoona tokko gahe akkuma keenyaa kana tokkorraa jalqabe jechuudha yeroo jalqabaaf akkuma keenyaa kana iyyaa ture jechuudha gara caalummoo YouTube channel jechuudha beekamtii barbaada namoonni amma jalqaba nuti ni gowwoomne malee jalqaba social media biraarratti beekamtee waan taane waan gaarii waan badaanis waan gaariinis akkas beekama boodarra yoo banatte YouTube channel ni guddatta yeroo xiqqoo keessa guddatta maaliif namni inni atte yoo nama badaa taate waan natu badaa hojjettu sana ilaaluudhaaf siqeequudhaaf namni dhufee dirqama channel kee tuqa yoo waan gaarii hojjette waan gaarii isatti tolu guddaa yoo hojjette namni dirqama osoo ati hin barbaanne channel sana kan ofii godhate jechuudha maatii ta'ee shordofa jechuudha kanaaf namootni YouTube kana ilaalatan hundumti keessan akka subscribe gootanii jechuudha maatii naaf taatan jechuun barbaada har'a wanta irraa dubbachuu dhufe waa biraatii miti waa'ee ijoollee biyya Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen dhiiraa jechuudha wanta hamaa sana irraan gahan irraan isiniif dubbachuu barbaada maaliif anis nama hamman ta'etti immoo wanta kana irraa dubbachuu qaba wanti kun akkuma nama biraa ilaallatu anallee ni ilaallata jedheen irraa isiniif dubbachuu dhufe kabajamtoota daawwattoota keenya hamma dhumaatti nu hordofaan isiniin jedha wanti Saudi Arabiyaa keessatti adeemaa jiru yeroo ammaa kanas ta'ee durirraa kaasee yeroo ammaa kanas wantoota hin taanedha Saudi Arabiyaa qofaa miti bakkoota garaa garaatti dubartii irratti wanti godhamaa jiru ijoollee durbaa irratti wanti godhamaa jiru waan hamaadha isiniin jechuun barbaada an akka nam tokkootti wanta jechuun barbaadu ijoolleen dhiiraa warri dubartii akkas soqolanii jechuudha kun haala kanaan jechuudha akkanatti soqolanii namootni wanta kana godhan dhugaa seeraaf dhiyaachuu qabu maaliif jarri isaan seeraaf dhiyaannaan namootni biraa jechuudha isaan irraa baratanii jechuun sodaatanii yookaan baratanii wanta kana namootni wanta taane dubartii irratti hojjechuu ni dhaabu jechuudha kanaaf bakka jirtanu ijoollee Saudi Arabiyaa dubartoota Saudi Arabiyaa kanaaf akka sagalee taatan isin jedha amma kanan akan eda argetti ijoolleen YouTubein Sheikh Hamza Sheikh Jabir irratti bahanii dhugaa jirtu lafa kaa'aa turan ijoolleen dubaraa kun mana keenya dhufanii halkan sa'a 6tti mana keenya cabsanii ol seenanii erga ol seenanii immoo akkana nu godhanii viidiyoo kana waraaban nu tumanii viidiyoo waraabanii yoo wanta kana hin goone akkasitti viidiyoo keessan social media adda irratti isiniif maxxansina jedhanii jechuudha ijoollee kan sodaachisaa turanii ijoollee kana akkaataan jirtu sodaachisan immoo maallaqa irraa nyaachuu fa'i barbaaduudhaan maallaqa ijoolleen sunillee hin kennine jedhaa turanii gara fuulduraatti garuu kan barbaadame akka maallaqa nyaatanudha
Kanaaf maallaqa sana irraa fuudhuu hin dandeenye erga immoo akkas ta'e ijoolleen himadhaa jedhee namni hamilee ta'ee fi jennaan gabbaanii viidiyoo sana maxxansi yoo barbaadde maxxansi malee wanta kana siif hin goonu jedhanii jechuudha hamilee guutuudhaan ijoolleen sun akka wanti viidiyoon sun bahu yoo barbaaddan maxxansaa jedhaniitu viidiyoon sun akka gadhiifamu godhama jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanattis yeroo bara kamittuu jechuudha ijoolleen durbaa ijoollee obboleettii keenya haadha keenya rakkoon isaan irra gahu rakkoo haadha keenya irratti gahu ni yaaduu qabna jechuudha. Dhaabbannee yaaduu qabna. Fokkuu fi safuu adda addaa safuu Oromoo cabsanii jechuudha waan hin taane godhanii akkas viidiyoo mul'isanii jechuudha. Qaama saalaa jira bakkee baasanii yeroo addunyaatti mul'isan addunyaatti sooshaal miidiyaa jechuun addunyaatti mul'isuudha. Safuu fi seera ittiin bulmaata ilma namaa cabsuu jedhama. Kanaaf ijoolleen achir keessatti waan kana godhan ijoollee naannoo tokkooti. Naannoo tokkoon sana keessaa immoo ganda tokko ijoollee dhalootaan ganda tokkootiyyuu akkan eda viidiyoo irraa dhagayetti. Ijoollee sana ijoollee warri biyya biraallee arguu dadhabe ijoollee namoonni biyya keessaa sun maatiitti bilbilee jechuudha. Maatiin akka ijoollee kana qabanii yookaan gorsan akka ijoolleen kun waan hin taane godhaaran kana akka maatiin illee itti manu maatiiniif maatii yoo wal beekan ta'e maatii irratti balaa miidhaa guddaa fida kun akka meemee ilaalaa haati teessee ilaalti abbaan taa'e ilaala obboleessi taa'e ilaala viidiyoo kana kan gabbaasaa immoo ijoollee kana yeroo jedhamanii yeroo reebaman maatiin biyya waan callisinitti fakkaata. Kanaaf maatii biyyaa irratti illee balaa guddaa qaba isiniin jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa wantoonni akkanaa kun bakka adda addaatti eenyuun mormamuu qaba jechuudha. Eenyuun mormamuu qaba. Nuti amma nama taanetti morminee waan kana hambisuu qabna. Sagalee ijoollee sanaaf ta'amu ta'uu fi danda'uu qabna. Ijoollee sana mormuu qabna. Ijoollee sana balaaleffachuu qabna. Ijoollee sana akka seeraaf dhiyaatan gochuu qabna jechuudha bakka yeroo. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan ijoollee warrootni Ameerikaa, warrootni Kaanaadaa, warroonni Ingilizii, warroonni Saawudii keessa, warroonni Dubaay keessa, warroonni Kuweet, warroonni Kwaatar keessaa jechuudha guutuun namoota kanaaf aarsaa guddaa kaffaltanii jechuudha. Akka jarree biyya sana keessatti qabamanii seeraaf dhiyaatan, akka jarree qabamanii hidhamanii gara biyyaatti galan, akka jarree lammata waan kanatti hin deebine akka immoo namootni wanta kana gochuuf ta'aran namootni yeroo hunda dubartoota cinqaa, dubartoota arrabsaa, dubartoota gudeedaa bakka barbaadanitti gataa dubartoota irraa birrii nyaataa jechuudha. Yoo nagaan akka irraa waa baratan gochuu danda'u qabdu jechuudha. Wal as bakka kanatti wal sataruu yookaan wal dhiisuu ijoollee biyya kootiiti ijoollee biyya sanaati jedhanii wal dhiisuun hin ta'u. Osoo eessa ta'e iyyuu wanti kun waan hafuu miti. Naannoo sana jettanii walirra biyyee dubbiirra biyyee buusaa hin darbinaa. Wal beekna jechuudha. Osoo bakka kanaa ta'e osoo hin jedhin haasawuun barbaadu malee jechuudha. Silaa wanti hin jedhamin hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka argitanitti ijoollee sana irratti tarkaanfii fudhadhaa. Bakka argitanitti ijoollee sana qabaa. Bakka argitan seeraaf dhiyeessaa. Yoo ijoolleen sun seeraan hin dhiyaatin boris ollaa keetii ka'ee mucaa kee yookaan obboleettii kee mucaa kee yookaan warra kee akka godha. Haadha manaa kee akka godha jechuudha namni kun. Nama kanas ta'e nama sanas irraa waa barachuu qaba. Ijoolleen kun qimmiidhamuu qabdi. Gorfamuu qabdi. Tumamuu qabdi. Caccabsamuu qabdi. Seeraaf dhiyaachuu qabdi. Kaleessa wantan haasa'uu dhiiseef kaleessa sooshaal miidiyaan kun waa'ee jiraatiin dhiphattee jirti. Waa'ee jiraatiin raafamaa jirti. Ana haasa'us namni nan dhaga'u jedheetanii viidiyoo kana ni ilaaltu jedheetan abdii qabaa. Viidiyoo kana arga laaltanii immoo sheer gootu jedheen abdii qabaa. Qullaa haala kanaan uummata kaan jechuudha. Haala kanaan nama macheessan, haala kanaan nama balleessan jechuudha. Jiraachuun hedduu namatti ulfaata. Viidiyoon sun waan hin taane jechuudha. Safuu Oromoo sirna amantii ittiin bulmaa sirna amantii jaraallee cabsanii jechuudha. Waan hin taane godhanii jechuudha. Ijoolleen yoo badii qabaatan, ijoolleen yoo waan hin taane hojjetan, yoo zinaallee hojjetan rabbitu ittiin gaafata malee ati ittiin hin gaafattu. Kashilabbee haca barbaarii jechuun namoota akkanaati. Kashilabbee wambadee jechuun namoota akkanaati. Maaf ta'e obboleettiin qabdu ati. Haadhaan qabdu ati.
hiriyaa durbaan qabdu ati namarraan dhalanne ati yeroo akka gootu sammuu akkamiitiin akka goote baruun barbaada waan baay'ee nama rakkisu waan baay'ee nama dhibu itti yaadanii namni kun nama kana godhe ilmoon dhiiraa kana goote ilmoo dubartii irratti kana goote jedhanii yaaduun nama rakkisa tu baalagummaan akkanaa nu keessa hin jiru baalagummaan akkanaa nu keessa hin jiru ijoollee saba biraa yoo argitaniif waan hin taane kanaa wal irratti maxxansanii gadi hin ba'an keessaa wal gurfatu keessaa wal qimmiidu garuu sooshaal miidiyaa irra kan guute waa'ee Oromoo qofa Oromoodha kan bahee ganamaa galgala hudduu wal agarsiisu Oromoodha kan bahee ganamaa galgala waan baalagee asirra maxxansu Oromoodha kan maqaa walitti maxxansee wal xireessaa oolu baalagummaa kanaa dhiisaa isin hin baasu baalagummaa kana faayidaan qabu hamma yoom akka nama agartaanee jiraanna hamma yoom akka nama wal xireessaa teenya hamma yoom waan hin taane wal irratti yaadna nuti nama mataanitti immoo maaf yaaduu dadhabna maaf fageessinee yaaduu dadhabna yoon kana godhe kun asiin maal ta'a yoon kana godhe maatiin koo maal godha yoon kana godhe maatiin isii maal ta'a maaf sammuu bal'ifnee yaaduu dhabne nu kun kan sirra kaa'amee cal jedhee akka ashaangulliitii waan hin taane akkan dhaabatee kophaa socho'uuf miti itti yaadiif sii kenname sammuun kun akkatu yaadduuf sii kenname bor maaltu narra gahaa maatiirra maaltu gahaa sayyattumaaf hin yaadu ijoolleen sun qabamuu qabu qabamanii garafamuu qabu qaamanii hidhamuu qabu ijoolleen sun seeraaf dhiyaachuu qabu mirgi dubartootaa bakka kanatti eegamuufii qaba hamleen jaraa eegamuufii qaba mucaan tokko eeda amma jara keessaa akka sammuun siquu taate kana jechuun maanni mucaan kun osoo akkaataa argattee of ajjeefti jechuudha wanta akkanaas yaadnee hawaasni kun maal nuun jedhe jennee hawaasa kana yoo akka kanatti qimmiidaan jiraachin yoo akka qimmiidaa seera barsiisaan deemne hawaasni kun walirkaa yaadu bakki inni dhaqu hin beekamu qileetti wal geessa akka hin taane waan hin taane walirratti dubbata waan hin taane wal fuunfachiisa waan hin taane wal barsiisa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture isin keessummeessuun kan isinii waliin ture anuma YouTube chaanaalii kana Preachop 24 kana yeroo hundumaa isin fayyada isin bohaarsa wantoota adda addaa gorsa adda addaa isiniif kenna subscribe like share gochuun na hordofaan isin jedha fayyaataa ulfaadhaa isinin jaalladhaa kabajamaa